nama tokkollee Said tuquu hin danda'u. Ilmoota isaa argachuu qaba malee achitti deemee lolaan harka kaasuun innillee itti gaafatama. Maaliif ka nama maraataa ta'e osoo beeku isarraa fagaachuu qaba malee isa wajjin akkanatti deemuu qabu. Lolaaf ka'uu qabu. Maaliif maraataadha. Inni beekuu qabu. Kana caalaa miidhaa irratti osoo geessi hoo Rabbi isatti hin fidin odo Said waraaname hoo bakka hin taanetti waraanee waan hin taane osoo godhe hoo. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota daawwattoota maamtube akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota keenya bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan abaayatu. Kabajamtootaa fi daawwattoota maamtube ani amma Said cinaa dhaabbadhaa jechuudha. Said cinaa akkamitti dhaabbadhaa seetan garuu awwala Said ana wajji araaramuu qaba. Yoo hin araaramin garuu isa cinaa akkamitti dhaabbachuu hin danda'a. Haga waliin araaramnu garuu ani wanta jiru hin kaa. Said amma daddafinnaan kan murteessu san dhaabuu qabda. Murtiin kee waan ati murteessitu kun wanta badaa sirra fida jechuudha. Waan hin taane sitti fida. Ijoolleen hundu sitti kaatee jirti. Hiriyoonni Amir hundu sitti kaatee jirti. Garuu ani bakka ati jirtutti deemee lallaalee jira wanta jiru hunda lallaalee jira. Ammas of eeggachuu qabda. Ati garuu awwala yoo hiriyoon kee viidiyoo kana dhagayan jechuudha. Hiriyoota kee viidiyoo kana laalan mana Quraanaa si qabanii haa deeman. Waa baay'ee sitti godhanii jiru. Waa baay'ee sirra jira. Waa baay'ee maaliif kana dubbadhee amala akkana Said irraa argeen beeku guddatee haga gana ga'u amala akkana itti argeen beeku. Namni itti dhufe garuu lolaan namni hin danda'u. Lolaan jechuudha. Nama tokko isa dha'uu hin danda'u. Maaliif karaatee dalagee jira. Karaatee black beltii qaba. Namni isa bira dhiyaatee lolaan yoo itti ka'an lolaan namni hin danda'u. Dhara garuu Said waan hin qabneef dharaan yoo itti deeman dhume jechuudha waa'ee isaa. Maal jechuu barbaade nagaan akkana ta'an jiru. Nagaan Said qofaa osoo ta'e sila akkanan ta'u. Said qofaa miti. Isarra wanta jiru hin jira. Wanta jiru san awwala hiriyoon kee mana Quraana si fidanii mana Quraana si geessanii Quraana sitti haa qaraassan. Yoo dandeette immoo ana wajji araaramuu qabda. Ijoollee tee fi Sumayyaan jaalalaan yoo argachuu barbaadde ana wajji araarame. Yoo akkas hin ta'in garuu waan amma ati uumte waan amma ati godhaa jirtu viidiyoo laalee dhugaa dubbadha jechuudha. Dhugaa dubbadha jechuudha. Dhugaa kana immoo isin laaluu qabdan viidiyoo laallee deebina. ቢያንስ እንኳን ሰይድ ስማ አንተ ቆይ ስማ ዓለም ምናምን ሰማሽኛል ዓለምና ሱመያ ይዛችሁ ተዘጋጁ ታው እንጂ እኔ አስተማሚ ትሆናላችሁ በቃ እንደውም እናንተ አሳስረኝ እስከ ልጆች ድረስ እስር ቤት እገባለሁ እንደውም እኔንም አሳስረኝ ከሳሳኝ ድና ወንድ ከሆንክ አንተ እናት ከወለደች እኔንም አሳስረኝ ልጆችም ስለማይቀሩ እስከ ልጆች እስር ቤት እገባለሁ የትኛው ግልጽ አሳይያለሁ አንተ መላጣ ለምን ትዛጊያለሽ ያለበትን ሳይነግረኝ ዘጋችሁ ሳያወራ ያለበትን ካናገረ ሱመያውን አሚር ያለበትን ማወቅ አትፈልጊም እንዴ እኮ ሰኒት ፈልጊ ያገኘዋለሁ ራሴ አሎ ሰይድ እሺ የት ነው የወሰደው አይደለም የት እንደወሰደው ይወሰደኝም ታኛ እጠብቅሃለሁና እንደዛ አይደለም ቆይ ሱመያ ቆይ ለምን ይኸው ሙቢ ለምን አይ እሺ የት ነው እሺ የወሰድከው የትኛው አንድ ነገር ብቻ ሰማኛል እሺ አንተ ይወለ ሳይ ጥሩ ሰው ትመስላለህ እሺ አንተም ጥሩ ሰው ከነሱ ህይወት ከነሱ መሃል ውጣ አንተ አለበለዚያ ከነሱ ጋር ተቀላቀለ ለምን እንደዛ ምናምን ሳይሆን እኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው አሚርም እናንተ እንደዛ አይደለም ይወለ ስመጣ እዛ ግዲ ከነሱ ጋር እንዳላገኘ ለምን ሰይድ ለምን እንደዛ ሳይሆን ቆይ ሱመያ ተረጋጊ እንጂ ለምን ቆይ እሺ የት እንዳሳሰረው ብቻ ማወቅ ነው የምፈልገው እኔ ሚስቶችን ማሳሰር ካልቀረ ሚስቶችን ካልወጋጋውልክ እኔ ሱመያ አዲስ አይደለም
ወይኔ ሙባረክ አዎ የዛን ጊዜ እኔም እስከ ልጆች ታሰራሉ ልጆችንም አዛ ፖሊስ ጣቢያ እየመጣክ ታያቸዋለህ እኮ የትኛው ህግ የሚጠቡ ልጆች እንደሚሰጥክ አያለው አንተ አይምሮክ ራሱ እንደ ጸጉር ተመልጧል ማሰብ አትችልም ድንጋይ ራስ አሰማው እኔ እኮ ግራ ገባኝ አለም እሺ የት ነው እሺ ያለው ያለበትን እሺ ንገረን ምን ልታመጣ ነው አንተ ናልኩ እኮ ነው አይ እኔ ምስቶችን እንዳገኛቸው እኔ እነሱን ካልሰረውላቸው ሱመያ እንዳትለኝ አንተ አሚርን አሳስርከው እኔ ሁለቱንም አኪም ቤት አዘርርልሃለሁ አንተ እኔን ታሳስረኛለህ እሺ እንታያለን የትኛው ህግ የሚጠባ ልጅ አንስቶ እንደሚሰጥክ እናያለን እስከ ልጆች ታሰራሉ ልጆችን እዛ ታሳድጋቸዋለህ እሺ amma sayidillee aariidhaan dubbataa jira sumayyaalillee aariidhaan dubbataa jirti maal dubbatti sumayyaan mucaan Amiir jedhamu dhukkubsataadha tokkoffaan sayid immoo in qabsiisaa jedhee mana yaalaa ture mucaan sumayyaan siituu hiisisee yoo hiisistellee nutti himi maal gootee mucaa jedhaa jirti akka kiyyatti namni miidhamee achumatti miidhaarraa yoo ba'e achi booda qabamuu yookaan qabamsiisuu hin danda'a ka itti gaafatamu sumayyaan garuu ka dubbattu ani isa gara namatti deebisuuf nama haa ta'uuf dhukkubsataa ture uf dagatee ture isa deebisuuf mana ani jirutti akkana godheef malee inni amma fayyaan qabu yoo nama fayyaan qabne wajji akkamitti akkana taata inni fayyaan qabu atillee fayyaan qabu akka kiyyatti Sa'iidillee tuqame jechuudha osoo fayyaa qabaatee Sa'iid amala intaani isa bira nargu anillee amala intaani amala badaa isarra laalaa jira kanaaf sumayyaan waan namni nagaan qabne mucaan maraataadha akkamitti qabsiisuu dandeetta waraqaa qabdan jedhee gaafataa jira Sa'iid yaa Maanuኤል ወረቀት አለ ወይ ያ ማኑኤል ወረቀት ይዛችኋል ወይ ያ ማኑኤል ወረቀት አላችሁ ማረጋገጫ ከነጀቹን haga mana yaalaa deemee yaalamee maaliif beekamaadha inni garamirraa garam akka dhufe beekamaadha viidiyoon illee hin jira isa laalanii gara addaan baasuu deeman jechuudha akkamitti addaan baasan mana yaalaa fidanii mucaan kun mataan isaa nagaamu indalagaamu hindalagu kan jedhu laalanii achi booda murteessan jechuudha kana jechuun amma sumayyaan wanti dubbattu Sa'iidillee hin gaafachiisiisaa jechuudha maaliif mucaan kun dhukkubsataa akka ta'u osoo beetu maaliif akkanatti miidhaa irratti geessite nama baay'ee isarratti akkana godhee jedhanii itti haasawuu hin danda'an maaliif namni jira Amiir bira namni jira Amiir duuba namni jira kanaaf Sa'iidillee ka itti gaafatamu hojii itti gaafatamu hojjetee jira yoo kana hin sirreesse kana ta'urraa Sa'iid fi Amiir jaarsummaa erganii amma Sa'iid bira jaarsummaan ergamee ture garuu jaarsummaan inni deebisee waan hin taanedha amma garuu Sa'iid biras jaarsummaa erganii Amiir biras Amiir illee jaarsummaadhaan Sa'iid illee jaarsummaadhaan waliin araaramuu qaban malee isaan jidduutti jechuudha lachuu waan hin taane dalagan itti gaafatama tokkoffaan kan itti gaafatama Sa'iid mana namaa deemee akkana godhe sumayyaan bakka itti jirtu bakka jiraattu saniirraa deemee miti miidhaa geesse sumayyaan hiriyyaa isii bira jirti mana isii hin jirtu mana sumayyaan jirtutti seenee akkas godhurraa yoo isii barbaadellee nama ergee isii argachuu ilmoota isaa argachuu qaba malee achitti deemee lolaan harka kaasuun innillee itti gaafatama maaliif ka nama maraataa ta'ee osoo beeku isarraa fagaachuu qaba malee isa wajjin akkanatti deemuu qabu lolaaf ka'uu qabu maaliif maraataadha inni beekuu qabu kana caalaa miidhaa irratti osoo geessi hoo rabbi isatti hin fidin odoo Sa'iid waraaname hoo bakka hin taanetti waraanee waan hin taane osoo godhe hoo nullee waan biraa finna jechuudha. Waan Amiir dalagu dubbachuuf amma mirkaneessuu qabaanillee nagaa qaboo hin qabu waan inni haasa'u waan tokko
hin qabamu alalalal akkana jedhaasa. Sumayyaa deemee osoo nikaa qabdu Sumayyaan na fuudhi jedhee qalabata agarsiise nagaan qabu. Kana maal jennee dubbannaare mucaan nagaadha. Mucaan kun waan tokko rakkoo hin qabu yoo jedhanii mirkaneessan achi booda itti dubbanna jechuudha. Amma miidhaan yoo irra ga'ee Sa'idillee viidiyoo kana yoo laalte mucaan mana yaalatti sirriitti haa yaalamu. Yoo hiisisullee barbaadde bakka jirutti waraqaa ergitee achitti namni dhaabbatee eeguu hin danda'a malee akkanumaan fuutee waan hin taane godhullee akka namatti bareedaa miti sirreessuu qabda. Akka kiyyatti garuu Sa'id aarii guddaa keessa jira. Nagaan qabu Sa'id. Nagaan qabu hiriyoota isa duuba jirtan hundi keessan yoo viidiyoo kana laalte mana quraana fidaati irratti qaraasisa. Quraan beet wusadut. ይሄን ቪዲዮ ካያችሁ ቁርአን ቤት ወስዳችሁ ቁርአን እንዲቀራበትና ወደ ነበረበት እንዲመለስ አድርጉት። ሰይድ ብቻውን አይደለም አሁን በዚህ አይነት አመል አላቆም አይቼ አርጌዩን ቤኩ አከነት ላሌም ቤኩ ከናፍ መያን ከዱበቱ ዋን ቤቱዳ ሞርኪ ጉዳ ኬሰ ዋን ጅርቱፍ አመ ዋን እንታኔ ኬሰ አመሌ ሴኑራ ወሊን አራርሳ አወለ ገሩ ሰይድ መነ ቁርአን ጌዛ amma dhiiga laale mana quraana geessaatti irratti qaraasisa achi booda wanta jiru hin deebi'a jedhee yaada. Nama tokkollee Sa'id tuquu hin danda'u. Kana jechuu barbaada. Isin hoo maal jettan yaada keessan koomeentii naa barreessaa. Nagaanaaf ta'a.